Ashama arkafune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalaaf kabaja bakka jirtanitti sinaadha qabu. Ikaan daawwattoota hordoftoota keenya haala qabatama yeroo ammaa kana miidiyaa irra deemaa jiru akkasuma ololan irratti deemamaa jiru irraa waan tokko dubbachuu barbaanna. Isa qofaa miti. Haala obboleessi keenya amma dura miidhaa dubree takkaan irra ga'e irratti haala inni keessa jiru qabatamaa tokko kan odeeffanne kan isin biraan geenyu ta'a. Hamma xumuratti hordofaa isiniin jenna Anreedi Adam Tube. Namoonni channel keenya hariyaa taatanii dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Akkasuma video keenya like gochuun irraa fatina. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya. Rakkoodha. Nama tokko wanta ta'ame tokko illee hawaasa biraan ga'uunis rakkoo, callisuunis rakkoodha. Maaliif akkuma beekamutti guyyaa tokko dura yookaan kaleessa haala biyyi nu keessa jiru kana irratti deemamaa jirurraa holola baay'eetu deemame. Inni tokko akka ilma namaatti yaade nama sammuu qabu jechuudha. Wanti ta'ame kun akka rakkootti yaadee kan sagalee ta'e akkasuma kan mararfateen jira. Inni tokko immoo wanti ta'ame kun akka qoosatti ilaalee akka sagaleen kun hin baamneef akka wanti kun hin dhagaamneef kan haasa'uuf yaalii godhanin jira jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni tokko maal jedha? Ajandaa hawaasa Oromoo balleessuuf akkana gootanii maalii gootanii jedhan. Jarana kun lubbuu miti maa gowwomna. Inni asitti gocha kana irratti raawwatame lubbuu miti. Kan biraa kan lubbuu ta'e dhimmi Oromoo wanni waa'ee Oromoo haasoftuuf Oromoo bilisoomsuuf Oromoo mootu rakkoo keessaa baasuuf rakkoon guddaan kanaa ol eessa jira yaa uummata kola'uu jechuun bar waan xiqqoo miti. Maal wallaalle gana ga'e maa inni ajandaa akkamitti ta'a maalii diina ajandaa diinatti maalii jedhan ilma namaatu hidda ilma namaatu jedhee bar hundee kana harka muraa fi harma mulaa gocha aanoletti raawwatame sabtu deebi'ee raawwatame yoo jenne maal rakkoo qaba? Maaliif beeytanii? Ani kan qabsaa'uuf akka dhuunfaa kiyyaatti Oromoon sabni Oromoo bilisa ba'ee sabni Oromoo waan barbaade akka argatuuf inni kun Oromoo miti kan rakkoon hangana ga'u sanuu rakkoo xiqqoo miti bar lubbuudhaan du'uu wayyaa bariyaa jara kenna. Akkamitti akka nama ajandaa diinaa fakkeessitanii haasoftan ajandaan jiru haqa jiru waan jiru qabatama kun. Dirqama nama san video fiduu qabna haamilee akkamii qabdan nama rakkoo naganaa irra ga'e rakkoo ciinsammuu irra ga'e jechuu hin danda'amu. Akkamitti qabdee video waraabdaa jira kenna danda'amu akka nutti bifa haariyaan gargaarsisuu danda'amu mootu du'aa gochuu fi akkasumatti immoo waan irra jiru namni biraa akka irraa baratuuf wanta kana akka irraa of eeganiif haasa'uudha malee akka namni xiqqeessee waan xiqqoo godhee yaade san waan xiqqoo miti kun dhimma lubbuuti dhimma jiraachuu dhabuuti. Har'a osoo obboleessa kee ta'e osoo fira kee ta'e maal jechuu edda shanyiin citee bara ilma namaa abadan rakkoon Oromoo fedhe yoo jiraate rakkoon isa kanaa olii hin jiru. Kunis lubbuudha maal Oromoo miti ilmi namaa lubbuudha lubbuun kunis lubbuudha inni biraatis lubbuudha. Ajandaa Oromoo immoo wanna balleessuu miti kun garuu immoo wanta akkanaa akka barteen akkanaa hin ta'amneef of eeggannoo cimsinee gadi qabnee haasa'uu qabna. Erga namni rakkatee erga namni rakkoo keessa seenee immoo iyyuun faayidaa hin qabu jechuudha. Dhalaan teenna fi dhiirri teennallee miidiyaa taarratti quuftee faaxeen gumaa kafalatte maammadoommaa gumaa kafalatte maali waan bilkinnaadha kun akkas jedhanii illikii biraa keessa ol galchanii namoota ol jaalatan akka wal shakkan dhugaa rabbii amma siif himuudhaaf biyya ani jiru kana keessatti bakka baate maratte namni meeshaan kee nagaa qaba nagaan bultee meelaan qoosaa ta'ee jechuudha. Lubbuudha garuu mootu osoo beekne isa sanaaf lubbuudha jechuudha. So olola akkanaatu deemama namoonni tokko immoo Dr. Abduu se miidiyaa irraa badee jira. Maal isa ta'ee maal jettanii nu gaafattan? Lakki inni Facebook akka harkaa guramee badee akkasuma Mubaarak immoo mana tokko jira waan ta'eef silaa odeeffannoo isin biraan gaa Mubaarak isinii fidee ufee jira taloo wayii kan wanti sun yoo ta'amu achi turte qabatee dhufee jira. Asliilleen beeytanii akkuma nama tokkotti dhugaa dubbachaatuma nama arrabsaa dhugaa dubbata Dr. Asliinaan fakkeenyaaf biyya kanatti ijoolleen biyya kanaa baay'isawee nama gargaaruu irratti qoosuu irratti taphatu irratti faristiidha. Inni galee qoosama isinitti akka fakkaachuu danda'a wanta mataame kun garuu immoo kun dhugaa rabbiititti qoosaa miti. Ani osoo qoosaa ta'e waan akkanaatti xiqqoo tana haasa'uudhaaf yeroo isin qabu haasa'ullee. Haa ta'uti dhimmi kun sirriitti gadi qabamee dubbatamuu qaba. Nutti deebi'uu hin qabu. Gocha gadheedha. Kuni gocha akka Oromootitti dhiise akka addunyaatitti hin jirreedha. Waan hin jirre isa jedhamu sanii jechuudha. Kanaaf ammatti haalli jiru dhugaan jiru yoo isin biraan ga'uu kan ta'u taate mucaan mana yaalaa akka dhaqetti doktorri akka jedhetti
qaamni guututti waan irraan bu'iniif yaala sirriitti yoo yaalame guututti fayyee akkuma ilma namaa kamiitittuu iyyuu deebi'ee ilmas dhalchuu ta'ee waan fedhe argachuu akka danda'u dubbatamee jira. Kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Akka isiititti isiin hidda isaa sanyii isaa kuttee jirti. Garuu akka doktorri jedhetti yaa'u hiddi tuqamee fi sanyiin isaa akka ilma hin arganneef hin taasifamne yaala qofa isa barbaachisa. Yaala san argatee jennaan akkuma ilma namaa kamiitittuu dubartii wajji jiraatee ilmoos argachuu ta'ee sanyii isaa qaxxalsiisuu hin danda'a jedhamee kun baay'ee xiqqoo abdii namatti ture jechuudha. Kana gaafa isiniin jedhu immoo lakkii ammas hin hafee waan biraa akkasii godha. Yaa dhiira kiyya, yaa Oromoo kiyya, dogongortee yoo abbaan fedhe si aarsi. Waanuma akkasii dhiisi, waltumuu iyyuu abadan hin yaadina. Bakka isinitti hafoo gocha akkana isin hin fayyadu. Argitanii? Cal'istanii ajandaa nama gochuuf yookaan namni tokko tokko fa'aa feemasii ta'uudhaaf waan akkanaa godhaa bar lubbuu namaatti irratti faradee ofii wannoo of beeksisuudhaaf addunyaa irratti lubbuu nama tokko irratti faradee ofii waan akkanaa gochuu danda'a. Abadan tiktookiin tokkollee nama waraachee jira. Waan safuu fixate jechoon achirra dubbatamu jechoota safuu fixate kan gurra namaatiif akka nama maatii biyyaa hin qabne ani namni na dhibaa yeroo tokko tokko namni gaafa afaan bahee waan badaa dubbatu keessayyuu tiktookii keessayyuu maqaa dubartii qabatee waan baalagee gaafa dubbatan maatiin biyya akka tasaan arga jedhee yaadu maal nama tokko fira isaanii keessa namni tokkollee taatu miidiyaa kana fayyadamu akkamitti afaan guutuudhaan waan hin taane waan bilginnaa haasayaa uummata kenna. Haali miidiyaan kun nu gochaa jirullee safuudha nullee fayyadee nullee miidha. Gama rabbiitti gaafa deebine baay'ee nu fakkeesseera rabbirra. Jechoota safuu eegganne haasoftaa namni sanuu bar waan gaarii fi miti fooloo guddifachuuf jedhee argite fooloon akka waan gaarii ta'e kan bor nama jalaa gubatu feesbuuka bor nama jalaa gubatu yuutuubii bor nama jalaa gubatu tiktookii bor nama jalaa gubatuuf jecha safuu fixatanii gaafa wanno jedhan rakkoodha jechuudha. Kanaaf rabbi hawaasa Oromoos ta'e nullee nu haadisu ammatti ajandaa kana yoo danda'ame ofirraa gadi qabuuf deemna. Namoonni bilbiltanii nu gaafatanii dhiifaman of kolchaa odeeffannoon jiru haidhi jiru isuma kana malee kan biraa hin jiru. Maaliif nuti uummanni fakkeenya fudhatuuf malee waan gaarii goonee dubbachuuf miti. Akkasuma mucaan kunillee dhugaan isaa haa baatuuf jechuudha. Namni tokko erga affanamee dhugaan isaa akka baatuuf dirqama gochuufii qabda jechuudha. Kanuma isin jenna inshaallah yeroo itti aanutti waa'ee saba keenyaa irraa gadi fageenyaan odeeffannoo qabatamaa isin biraan keenya keessayyuu waa'ee woboo irratti gadi fageenyaan dubbachuus qabna dubbatamuus qaba. Isinillee mootuu hanga dandeessanii cinaa dhaabbattanii hawaasa kana akka tumsitan abdii qabna. Oromoo isaa kanatti gachanne inni qabu woboo fi hawaasa keenya mana hidhaa keessa jiranidha. Kanuma isin hidhaamaa daawwattoota hordoftoota keenya Unready Adam Tube qophii koo xumuree jira. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa turtii gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo kana immoo laayik gochuu isin irraanfatinaa. Nagaan naa tura.